Kadir Kenya. Lalan, gusto ka ba Kadir Kenya lan. Kadir Kenya, wanta ka juju kada, wanta ka juju kada. Kadir Kenya, yo ati boru ramid damte. Yo ati boru ramid damte. Akami sida bana. Ati yo amma neutral biyasan doristani biyasan rabsha khasu fedan itu makanu berlaistan. Nuti bulcha biyale khawajan kafachur. Khawaja professionality waraka dabdabit wala dadan isan jadim namale takka maka isan turisne. Isin gabatani gin wan nuti akka biyasan laquf isin akka nuramid dan tafakkesaniti garin khesafan dabam tan wan dur gidaro unda garsu tan dabam tan amma yo ati nurra borumi damte akami sida banna me ifraqabi yo ati nurra Kadir Kenya dabda akami Kadir Kenya masan radala den kababar adu injeng afani dabdo Fati dabul ka please Fati malsi fakate wanne jaju juru Kadir wanne isna chaqesa dalagu jirtani lal khabajakum walikam ta afan khabajan jolen taka warri egan digana siya kana dabanne takitin si Kadir raqabi bulcha biyar qabi isinille khabajan singafa churre heddu qasal okhatan gin video ne singalla kistan wan dura dabate akanuti warra biya ala tae isin biyasa laquf biyasa balle isin wali galchu fakkestani tani video lagu turtan okay sila isinitu dabate bakasa qesa jirtani lal opplain tesonu duute jirti wani namni biras datunju yo nuti hundus danne boru atyo mi damtes khabrat daade chalsechu direct magafa تبغون كذا جاهي ما خرج يا تان خدير ما كنا تاتي إني تكنان تجي ديبسان وديبسان Miti Hamza Gafi takkan. Oye me Fati kaya isun digis. Gafi Gafi diri jira Hamza. Hadir. Mirga qaba sagalee ta'uu baatu isaatiif garuu warra nasihaaf sagalee ta'uu irratti maaliif duule sharmaatti kallattiidhaan ajaje mucaa kana. Good question. Bakka Gaafuma kana deebisi malaata. Dis Fati. charchiin islaamu jiraati annama naarrabsu deebisaan deebisuuf beeyte Deebisin garaalle tuufeeti deebisu maka fakanni. charchiin islaamu jiraati amma gaafii isin nagaafattaniif jechuun obboleeyyan kiyya qaqqaalii hedduu takkaan isin jaalladha hedduun isin cinaa anisleen akkuma keessanii laakiin yeroo hunda jechuun rakkoo dhuftuuf isiniin nu cinaa dhaabbata malee nuti isin wajjin jirraa jechuu kiyya amma immoo biyya tana keessa gisee laallu. Ani Fati baaftee aanan galchinitti Fati deebisinan. Kadiroo kiyya gaafii kallattumaan naa deebisu obboleessa kiyya ati nama jabaa nama sagalee maaliif ta'uu dhabde guyyatti viidiyoo takka waraabdaa viidiyoo 360 waraabdee jirta viidiyoo san keessaa takka maaliif haino beetti yaabuuti maaliif dubbatin kan Inaol me koya tanuma gize dheeraa takka haasoo yaan olluuti Hadir Salaam alaikum Wa alaikum salaam reefun tana Dinaol waan takka kaasee ture namoota qaama yoo nuti lafa kaanee hawaasa biraa saba biraa Hadiridhaa keessa jiraatu maqaa balleessinee yaa'ii takka gootutti hawaasa keenyaa fi hawaasa jidduutti shoorarkaan uumamte hin jaaladhu jettee miti. sirree Hawaasni biraa too gaafa hawaasa keenya kana miidhee maaliif itti agartanii laaltanii ustanii maaliif callifte bakka kana maaliif viidiyoon takka sirraa dhabamte. waasan gaafii Jamaa kabajaan gaafa kana kabajaan gara lama jira. Namni jaarsa jaartiin wal kabajanii wajji jiraatan. Kabajaa gara lamaa kana yeroo hawaasni san hawaasa keenya miidhe callisaa yoonii fi anasii gabbee aboo hawaasni keenya maa miidhama jee anaan shoorarkee isaa magaalaa naan jechaa akkamitti maalii fi anarrattoo viidiyoo waraabdeeti waan kana eega hajaalalatan gama lamaan qabdee ka dubbatu taate. okay amma gaafii bareeddu dubbatte maaliif hawaasni biraa amma gisee nu miidhu maaliif calitti jettaadha amma gaafiin ta'e gaafii bareedduudha nutii fi warri biyya ala jiru adda adda Hamza keenya sigalee mookam sagalee ta'e firroo maaliif eega way haqaboo wali nu dhiisaa qaawamee godhadhaa yookaan isin kanum diga buutanii naan iddoo jaasoidha. gaafadhaa agar wanti namni ni horeera Eshi Hadir ati biyya keessa jirta. Hadir ati biyya keessa jirta waan kana dubbachuu siif hin mijaa'u yoo Hamzaan biyya ala jiru waan kana sagalee siifis ta'e hawaasa miidhame saniifis sagalee ta'e maaliif ati gabbaatee magaalaa san keessa dhaabbattee Hamzaa irratti duultu achi teessee Hamzaa irratti maaliif akka shoorarkee isaa gootere. eewwa sunis gaafii bareeddu ammallee garaagarummaan bikka kana jirtu maali tokkoffaa ani
شقاف مغرب جامع ولا Oi, me تكلم fatihi. Saboo nama kana nurra dhorkaa namni kun maali? Obboleessa kiyya dirree bee kottu yoo feete dirree dhawaatiin jira kottu. Laki بريد جتشوني كلتين ديبسي Ati mi kana ajaju ani gisee namni Hadir, na hadir, ajaju. hadir anas siga fatemi. Hadir anas siga fatemi. Kanu demise. Fati gana minutu rankasina. Ewa. Walloltanii booda anneeftuu akkana godhinaan hin jeenaan ammumaan waliin lolina. Kaisan jirtu ati rakka. Kaisan jirtu. Abo. Kiina tattaa'u. Dhufuun ta'inga anas akkanatti ifirratti ficcaaniin itti dhaggeeffadhu ammaan inni isiniin jemma nuti warri biyya ala jiru amma gisee ilaalu jechuun warri biyya alaatiif nuti dur hariiroo walitti qabna akka ijoollee sooshaal miidiyaatti amma hariiroo walitti hin qabnu isaaniin nu tuffate isaanii akka maletti namummaa nurraa fuudhee kabajaa nurraa fuudhee warra biyya alaa saniifuu nuti bikka jirrutti biyya teenya cinaa dhaabbanna mootummaa keenya cinaa dhaabbanna yaadni keenya kana bakka. Amzaa kiyya tarraadhumaa takkaan gaafadha hadiiroo amma wanti inni gaafeeti gaafatteef deebisaa tana sii kannee hariiroon jidduun jirtu jee hadiir kiyya gaafiin ani si gaafadhe gaafii shan keessaa deebisaa takka deebisaa kallattii daawwattoota nama kumaa dhibbasatiif hin deebisne hadiir. Abshir. San keessatti hojii gaggaarii hojjechaa jirtaati jiratti illee ni dhiyaatta ta'u ajjeefamtuun obboleettii ta'eeti magaalaan san sababa namni dhufee mucootan ajjeeseef rabshaa ka'ee seenuuf deemti nageenya magaalaa saniitiif waan dhaabbattuuf maaliif dhiibbaa ajjeechaa mucootaan irra godhamtana maaliif hin balaaleffatan gadi tanuma naayee nageenya magaalaatiif dhaabbata. Ani wanni inni dhaabbatiniif tokkoffaa yoo feetee jechuun akka magaalaa dirree dhawaatti bikka kana ka bulchu jiru obboleessa kiyya tokkoffaa. Isarratti roorroon oofuu ta duute ta hafteetu guddoodha. Ta hafteef bulchinsi ni fixa malee rabbii gaditti. Hadiira kamitti obboleessa kiyya ta duute kamitti afaan hin seete obboleessa kiyya. Nama Hamza Haji Diinaa wala salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeroo takka yaada hawaasa. Meeus borra. Yeroo takka carraan alaa dhaabbuleeyyan. Yeroo takka carraan alaa Akkamiin dhaabbu. godhuu qabaanii amma walitti laaqaas taayitiin. Yeroo takka carraan alaa dhaabbu. Waa hunda obsinee ablee cinaacha nu deemtu hunda firraa obsaa oollee dadhabne dhaabbuleeyyan. Mee dura irratti ummata hamma afaan kaayyatee gara galli qimsoo kana laalee dhiiga obboleeyyan keenyaa dho'isoonan irraa dhiisa. Idea generalii tokkoon isinii qanna. Dirreen dhawaa ona afran qallooti ona Oromooti gaafa nuti jennu lafa keenya haqa keenya irratti dhiinii obboleeyyan keenya Soomaaleen dhuftee gannaqaa jirti. Namoota gaafa nuti obboleeyyan keenya maaliif dhiinii isaanii sarbamaa? Intalti maaliif duuti? Gurbaan maaliif du'aa? Lafti teenya maaliif akka nafa hambaa taatee dubbatamtii gaafa nuti jennee kaanu warri garaadhaaf bulu warri dirree dhawaa keessa deemee feemasoota ifiin jiru kuni namoota gabbii obboleeyyan keenyaaf sagalee ta'u as deebi'eeti duula adda addaa rabbana. Mootummaa deeggaruu waan kophaa waan keenya falmachuu waan kophaa. Biltsiginnaa deeggaraa biltsiginnaa guddaadha. Gaafa obboleeyyan kiyya garuu miidhaman obboleeyyan kiyyaa dursa. My blood is first. Dhiiga kiyyaan na dursa malee mootummaan ni hafa. Obboleessa kiyyaa bulchaa obboleettii kiyyaa bulchaa that is a different reason. Reason kophaati kun. Obboleeyyan yoonii fi dhugumaan gaafa narraa jirti daraa bibiiri. Lala amma khadira bara amma khadira sani akkana na gube mal ta duute wanni wanta kan tiansa diibama dinawa mucaan ne ngadda mucaan obboleetti teenya lakkuu garaa qabdu evidensii maal qabda maal duudhiini mucaa sanii itti dhagaamuu dhabe waa'ee evidensii maal qabda jee dubbata kunilleen atillee jeen duniyaa mummeeti mucaan san ne ngadda atilleen gatii kee siifin kafala jee qoy obsime yo Wanta kisha hadir kun deebisaa keenya nu deebise hedduu nu tolu nuti waan hadir waan kana waan nu deebisu. Okay. Miutirraa kaafadhu hadir kiyya miutirraa kaafadhu. Gista kawain dubbachuudhaaf ifama carraa lakki dhaabuu ani kanaaf hin dhufne dhaabbadhu diinaal keenya mana Hamzaa Sheekh Jaabir gargaarsa uummataati jira achitti akka dhiyaatan dafaa fixadhaati achi kootaa tanaan hundinuu gizee asirraa fixattan mana Hamzaa Sheekh Jaabir kootaa. Khadira Ramaa maayikii banadho obboleessa kiyya qaalii ta duute ta hafte jala deemnaa akkamitti afaan hin jette ta duute san alagaatu dhufee ajjeese qeetee irratti obboleeyteeti akkamitti ta duute garaan si dhageemuu dhabee ta duute afaan akkam jetta Khadir. Ani amma maaliin beekaa dhibeeyta yeroo takka maaltu jira dhibeeyta isin uummanni keenya warra du'e qofarraa haasoytan malee
warra jirurraa naasoitan aduu haadu khanamni jeesemo khanamni khalee jeesemo siree rabbi bara amri rabbi itti dhufteen duune amri rabbiiti miti bara Kadir ati biyya san teessee as dhuftee maa dhiira taatuun ajjeefne mee yoo dhuftee ajjeefte mee nama si jeesuu deemu si dubbata monaa dubbata anna jeesuu danda'an ayyee biyya san hin jiru ati si jeesuu deeman ati maan dubban ati bar nuti bar ni jirra ifirraa dhorkina maaliif hin dubbatin miskiina firraa dhorkuun dandeenya akkamitti akka sagaleen baatu akka hogga lubbuun baate maaliif irra dhiibbaa gootan ati firraa dhorkuu dandeessa miskiina firraa dhorkuun dandeenya maaliif irra sagalee si faamstan mi'uut godhamee ani dhiibbaa takka gooleeti dhageeffadha namni dhiibbaa irra godhe hin jiru tokkummaa jaalachuudhaa fi tokkummaan jiraachuu sabaa sablammiin jiraatti dirree dhawaa har'aas borus sabaa sablammiin jiraatti jechuun beekamaadha. Abasan keessa Oromoon Aboo nuti sabaa sablammii wayii kaanne Kadir dirreen bar magaalaa teenya sabaa sablammii wajji jiraanna nuti kanan kaanne bar ishi nuti sabaa sablammii ni qabanya sabaa sablammii maanu kabajuu dhabdee gaafa isiin hawaasa keenya miite ati maa usta kantiibaan keenya maa usa hawaasni maaliif hummaan kanarra callifteedha gaafin kiyyaan sigalee amma dura tokko taa wal jaaladhaa wal jabeessa nutu waliin galle abbaleen kiyyaa kiyyaa naasii hojii dubboo jiraa bara namni biyya naa gaafadhu haa laal diinaawol mirga qabda akka sagalee ta'uu baachuu isaatiif mirga qaba maaliif warra sagalee ta'uu irratti maaliif duule tana qofa naa gaafadhaa haa please Kadir ayyee maaliif ijoollee sagalee taatuuf maaliif gabbaatee arrabsita eenyu fa'a Hamzaa fakkeenyaaf kallattiidhaan kamataa maarree kallattii arrabsita Hamzaan ana na arrabse yeroo duraa jechuu kana kakalee bichaaf sagalee ta'e jennuunitu deebi'ee boo'ee je jecha sadiif isaaf dhufee jechuu. Ay Faadiinoo maal si godha'ee Faadiin Hamzaa? Faadiin jechuun ilma namaa jechuu kantiibaa Kadir Jawaar bar obboleessa kiyya namarraa dhalate qabaa bar gosa qabaa bar. Aboo gosa kee qofaa jedhu. Ati bar nama isa qofaa jedhu gosa ta'e. Yeroo mootummaa Kadir Haddisi ani ilma haala kudha lamaati ani leencaati anaatti namni haala kudha lamaati. hundinuu akkasuma sanii san akkasuma naadis nuti dhageeffadhu noolee fi ala jechuun obboleessa kiyya namni noolee fi ala ga'u gosa nun barsiisin habiibi osoo kofoon kaatin gosa baranne waafa ijoollee osoo qullaa deemnu gosa nun barsiisin obbolee ta'eetiif sagalee hin taane nama obbolee ta'eetiif sagalee ta'u maaliif gabbaatee arrabsita Kadir kiyya sagalee nyaami ogguu qabame gosa jalaa bara. namta gahanii arrabsanii hin qabu obbolee kiyya gosa manaa godha abbaan fadhiif sagaleen taa abbaan fadhaniin dhiisan namta kanaan na dirquun danda'u. mirga ta'eeti nama arrabsoo mirga qabda namoota sagalee hawaasa ta'u jiran maaliif gabbaatee arrabsita ajjechaa san tullu si tole Hai. an dhaggeeffadhu ani amriin qabu bara ajjeesuudhaaf amriin qabu anaan ajjeesu haaliqa ajjeesa qaddara kuni. ati yoo duute namni kaman laafisee akka waan sareen duuteetti karaarra si darbee si biraa deemuu sirriidhaate kama taa keetitti yoo namni si jeesu. Ani gizeen maaliif ani gaafaan an du'e anaa fi warri keenyaa fi shanyiin xiyyaas baati gosti xiyya guutuun. Maalitti as ba'an haa isin gosa qabdu siyaan gosa qabdu fakkeenyaaf yoo gosa ta'uu taate bar jiraatummaadhaaf namummaadhaan malee namni kawaa gaafachaa jiru. Itoophiyaa keessa namni mootummaa deeggaruun du'u jara keenya maal keessani anillee akkuma keessanitti malee isaanillee hin beeku bikka isaan jiran hin beeku bikka isaan irraa ta'an hin beeku sooshaal miidiyaa malee. Amma booda hin fayyaduu nuti si hojii haasa'uu nuuf kannee jirra nuti. La fatii dubbii sirra isaa deemnu mee muutu irraa qabadhu. Amma Kadir mee taragaaggayi. Oyaame awoo Kadir mee taragaaggayi. Taragaaggayin aariin miira aarii deemite. Tasgabbiidhaan gaafii nuti si gaafanne seeraan nu deebisime. Deebisuma jira bari Hamzaa deebisuu deemalee deebisuuf yaalu jira garuu kallattiin deebisutu hin jirtu Kadir aramaa boleessa keenya qaalii. Michoon tun akka namaatiin tuute moofuuf tuute. Kadirin aarsinaa mee Kadir aar jaalatu mee Kadir la miut godha ane miut godha mee ane dansa Kadir kiyya ane kabajumaanii si wajjin haasoo jiraani waan biraa takka analleen tuine anilleen sun tuine naafeeti nama wal kabaju michoon ajjeefamte tuni fi tuute moo namaati jeesaatiif. Hanabar warri ajjeese gaafatamuu qaba seera jala oolu qaba. Namaatu ajjeese moo fi duute Kadir? Nama ajjeese malee. Saniifuu namni michoo san dhufee magaalaa san keessatti ajjeese sanii yoo si ta'e sirraa ni oola.
Inoolu barsanimmaa Inoolu dubaree eega dubbiin akkas taate Khadiir maalii fi gabbaatee wanti michoo sana irra raawwatame irrattis raawwatamuuf ta'e sirrii miti maan jirre. Ati dhaggeeffadhaa isin waan isiniin galin takkaa jira bar yeroo hunda amma ati akka feetetti biyyaa baatee biyya namaa teessee biyya tana keessa nu jeequudhaaf amma ammoo nuti kana si wajjin jira si wajjin shurraaba gibiraa uffannee gartee gibira akka hawaasa qabu guraachi nama jeequllee kan rakkoon jiraatu isin bira jirra waa hunda isin dhaaboo jira maasan maqaa jeequmsatti jijjiiri amma tureetiin jira nama siin barbaadu dubbiin dubbachuu fedha diinaol mee dubbatu muniira dubbatu mee amma muniiraan na keessa arku jirti mee muniiraan maal jetti walaa kabanyu kabajaanis gaarii walaa kabanyu anis nama akka keessanii Hamzaa fi diinaol bitumaanoo dhufna yaasa meete kora baddo muniira teenya meete kora baddo Abu Hamza taaka diinaol ishee afaan amaaraatiin deebis dubbii if kabaji bakka kabajaan qabdan isin oguu isin kabajanii Ayyee Muniira. Stop. Na dhaggeeffadha Hamzaa diinaol namni hin dubbisu jiru mucaa kana hoggu takka irra torbarra sadiirra afurra itti deebitanii jirtan tokko waan rakkoo isaa anaatu isin hima Khadiir Haramaayatis dabalatee feemasoonni as keessaa guutuun afaan Oromootti dhageessanii mi ayyee guutuu isaanii akka jirutti wahii nyaatan damooza qaban tokko damoosa qobbaleetti isaaniitiin dho'isan qabanii Muniira. diinaol ni beektaa beekaadhaatti na caqasi dubbii baasi na caqasi haqa obboleettiitiif damooza maaltu waliif fidee miti na caqasi naa sitti himaa dhugaa jirtuu sitti himaa warri feemasoonni as keessaa yuutuubara irraa tiiktook irraan kaasee kunoo isaan nama hin qabnu waajani namuu damooza qaba tokko kun damoosni isaan itti nyaatan kamaali hogguu dubbiin takka dhufte as bahanii dura dhaabbachuudha raqam waahid na caqasi namni tokko damooza sii kafalaa damooza mootummaarraa nyaachaa waan ittiin dalaytu hujii teessan dhiisi yoo jette ati mataa keetti if gaafatta jechuudha diinaol turitaa qabaddaa gaarii qabaddaa eeywa isa lammadaa Khadiir Haramaayaa qofa osoo hin taane Khadiir Haramaayaa badiin guddoon inni qabu akka ummata gaarii waliin damooza nyaatan cal ja'an kanatti sagalees tahuufi hin qabu warra sagalee tahuufis dura dhaabbachuu hin qabu badiin isaa guddoon Khadiir Haramaayaa ummataan addatti dalage maali yoo jettee kana gaafatu taate isaan hundi warri tiiktookaraa annerraan kaasii jalqabi isaan guutuun walii galanii waan qaban waan fudhatan anaa keessira magaalaa tana ummanni kaan caljee taa'ee inni immoo ol baheeti nama miti yoo sagalee ta'u badii guddoon awwalan kana kuno takka jii lama takkaa miti lama lama ayyee sigalteema bar dubbii wacca qaacaquu jirtanii na rakkitanii inja irraa katina yemmuu waan itti jalaa bahuu qabu jalaatti bahuu qabu na gaafadhu Muniira teenya waan takkaa si gaafadha kunoo Khadiiras jira ani illee keessaan adiis ani kana dhiisinaa siin jeeni beekta waan ta'eef ani hin tuqin Khadiir Haramaa bakka tana jira Khadiiruma gaafanna Khadiir illee obboleessa keenya saahiba kiyyaa saahiba keetillee isaaf illee nu tokkuma garuu wanti isaan nyaatan sanii bahanii gartee haqa obboleettii isaanii akka dhooysan waan isaan fayyadu waan jiruu isaanii jijjiiraati waan du'a isaanii isaan ol taati diinaolaan viidiyoo waraabee dubbadhee yeroo waraabdee dubbachuutti jira teessan jirtu ani kee waayaa soituu keessaa na baasa gaafii na gaafateen deebisaa kanneen diinaol ifan gaafii na gaafateen deebisaa kanneen hogguma hundaa Oromoon akka jette hogguma hundaa harki afaan waa nyaate ni qaabbataa jiran harki waa fudhatees ni sodaataa jiran hogguma hundaa waan ni beekuu qabdan Muniiraa kalee diinaol waan akkannee diinaol qabadhu kanaati waan na dura dhufu yoo jettee naa kannite si galteemma waan hin liqimse waan hin beeku osoo haati tiyya duute achi baheen dubbadhuu jechuun sabbareetii mana keessa keessa boo'ee usaa. Taniifuu Muniiraa teenya qaali dubbattee yaada keetillee sirraa fudhannee waan qabxii qabu nu kaaste mee waan ati ma kaaste kana Khadiiroon keenya as jiraatiiti Khadiirumatti hin gatteeffisa. Khadiir kiyya wanti Muniiraa nama jettu waa nyaachuu keessa sani Khadiirin gaafatina isa waan ta'u waliyyaa isii jechaa jira bara Hamzaa no wanti Muniiraan jettu yoo hojiba taate asitti Khadiir firaatee jira warri daadhu isa Khadiirin gaafata waan Muniiraan jettee irratti waa idaadha dhugaadha bar diinaol dhugaa isaati yoo anan gaafanne nama biraa gaafatame amma Khadiir na dura yoo gabbu'e anniin ni miidhama Khadiir yoo gabbu'e dubbiin xiyyaanarra cittamee isin naadhii isaa Khadiir kiyya
waa nyaachuu Hadiiroo gaafadhaa dubbiin kun hin jirtu waan takka fudhannu waan takka nu bira hin jiranii haajuu hadiiroo gaafadhaa. Ummate hadiir kiyya qotarmaa si gaafii jira. Aya amma dhugaa feetanii mire. Ni feene. Akkami wali amanuu dandeenya mee waan amma Muniiraan jetterraa yoon an amma maalittiin isinii kakadha maalittiin isinii kanna maalittiin amanuu dandeessamme. Akka fudhatamu akkam fudhatin. Akkaan hin fudhatin isi akkaan hin fudhatin. Muniiraatiitu kijiba sarara kaa'immaa hadiir. Amma dhaggeeffadha diinaa ol keenya An dhaggeeffadha. hadiiroo qofa hin jenne ani hadiiroo qofa hin jenne. Warabbul Ka'aba maqaa Isaanii gaafachaa jira. laa dhaggeeffadha ani jaartiin qabu ilmoo takkaan qaba taama 8 wallahi rabbii ilmoo tiyya tana ija tiyya dura haa fuudhu damoozni nuti mootummaan nu hannu hin jiru hangama kiyyan laakiin ammoo jaalalaan biyya tiyyaa fi bulchiinsaa qabuuf waanuma kana taateef isaan qushaasheessuu hin fadhu jiraadhe yoon dubbadhe bikka kanatti anaatti rakkata. Amma siifis ni dhaabbanna. Muniira Muniiraa teenya kijiba irra keessa hadiirra. Hadiiri kijiba osoo irra keessa Muniiraa sin dhaabannaa bara. Kuno wallahi siin jaa namti isin amma wallahi ije isin itti laalteen hin beeku. Waraqaan dheengadda yaamanii shillimaata kan nariibsa tokko isaan waraqaan san tamaali. Shillimaanni isaan guurrata tamaali. Waraqaa bar isaan mootummaa. Dinaalas biratti buta kaasoo addaanii baasa akka waliin. Shillimaanni isin guurratan san maal tolchitanii maal eeydanii biyyaaf maal dalaydaniiti shillimaata fudhattanii namni shillimaata fudhate damooza akkamitti dhabaa naa gaafatu. Raayyaan isa miidiyaati san. Lala tara bar wal quba qabnu gizee jedhani miicoo dhiiga miicootiif illee osiyaan tokkoffaa biyya walitti hin buusu bulchiinsa keenyaas kabajaa fuutanii irraa namni fadhe kabajaa irraa fuudhe akkuma fadhe godhaa silaa amma cinaa dhaabbanne bereedaa dhaabaqaa nama aareetiin jira bakka kanaas yaamaan booda wallahi waa lama wallahi miicoo kunis wallahi dinaa dhuguta ke carana kanna dhuguta Ayyane. Muniiraa annee naatu. Gabbuusaa oo buqqee haadha si. Naaso inni waan ta'eef dhuguta ka dhiifama. Waan Muniiraan jetteen dhugaa itti fakkaachuu danda'a namuutu waraqaa ragaa jedhamtu jira. Direedhaa beeksisuudhaan sana keessallee hin jiru akka sanillee hin turre miskiina jalaan fiiguu jira rakkataa gargaaruudhaaf. Waraqaa san waraqaa ragaa jedhama. Ragaa yeroo isin jiru misikir waraqatii akka direedhaa tana beeksiftanii jirtan jedhanii waraqaa san waraqaan tun faayidaan isii maqaa si guddifti. Gaafa ati waraqaa fudhattu maqaa kana si kaafti. Bakka biraa beeksisa dalaguudhaaf waraqaa san fudhatanii deebi'an firaa naasoo tanamaatillee hedduu akka isan beeku hariiroo uummataa wajjin qaba malee bulchiinsa wajjin qabu. Assalamu alaikum. Thank you. Ane kiyya laalamma asirratti wanti takka ittiin beekamu qabu hadiirilleen akka jechaa ture ani damoosa ittiin fudhanneedha malee wanti jechaa ture. Bu'aan dhuunfatti harkadhu hin qabu hin jenne laal kanallee nama hubadhaa damoosni harkadhu hin jiru jee garuu wantoonni biraa jiraachuu ni mala. Yoo barreeffatu sana kanaafiin hadiirumaa gaafatina waan kana asuma jambal godhaa wanni isin hin jeefi wanni qaskaasaa ganda keessa nama galchiti asuma gaafii deebii biraa walii deebisuudha ijoon nuti yaanuuf habiraati itteeshina biraan wantanii jirtan kanaafiin barbaadan gaafadhaa bira kutaa jechuu barbaada. Argeenni keenya guddaan gartee waa nyaachuu dhaba isaatii miti nyaatuu obboleeyyan isaatii fi biyya isaarraa nyaatee san dhimma keenyaa misan nuti hin dhageemu. Hadiir waan fedhe haa nyaatu waan fedhe haa dhiisu garuu waan kanarratti akkamitti yoo ifiifis wanni isa danqe jiraatee sagalee ta'uu isa kutu jiraate akkamitti anaa asii sagalee nama biraatii sagalee ta'u akkamitti gabbahee dhaabbatee arrabse ammas inni kantiibaa keenya qushaasheessuu jira hamzaan takka kantiibaa qushaasheessuun dubbanne namni miidiyaarra taa'ee hawaasaa sagalee ta'u jiru nama du'e sagalee ta'u jiru takkaa qushaasheessuu kantiibaan dubbanne magaalaa teenya akkatti gabbuusanii maqaasiitu yaamu takkaa namni dubbate hin jiru. Rakkoon achi keessa jirtu laal ijoon hawaasni rahaasoo galgala ganam rakkoon achi keessa jirtu furamuu maa dhabde kantiibaan kun keenya ilma keenya akkamitti osoo inni jiru takkaa gaafa namni biraa gubbaa jiru akkana hin taane akkami amma akkana ta'eedha gaafiin hawaasa malee waan kadiir ijoo godhatu kana hadiir ni dhageessaame ammaan boodallee namni magaalaa qushaasheessa kantiibaa keenya gabbuusa ilaalte jedhu san inni dogongorte sirreeffadhu amma immoo gaafiin ansirraa qabu maaliif irra deebi'eetiin kun as gaafadha maaliif
eega ifii ta'uu hin dandeenye namoota sagalee ta'an akka isaan sagalee tana baasuu hin dandeenye godhuudhaaf lafaa kaate. Okay. Hamza keenya bilbilaan narra bu'eeti. Tokkoffaa jechuu tokkoffaa wanni gartee isinirra caaluu sin jiru beekamaadha. Isin obboleeyyan kiyyaa biyya kiyya jechuu isinirra wanni caalu hin jiru. Wanni isin hadooddanii halaala teessanii rakkoo hawaasa keenyaatiif dubbattan nutillee ni fudhadhaan illee ni taqabbalaa jechuu. Akkasii mire eegaa isin achi teessanii dubbachuu keessaniif annin gammadaa jechuu ammaam duraan diinaa olitti himee jira. Ittiin nin gammadaa laakiin ammoo Khadir haaluma jiruutiin na godhe narra laalinaa jechuu jirta. laa abooti maa jarjarta obboleessa kiyya isa obboleessa maa jarjarta. Abo nama kana buusi mee buusaa mee anaaf bu'aa bakka ana keetta. Nama kuma takkaa fi 900 jiraate harka keeffatu namni. Ifi bu'e kun ofatiin ifi bu'e. Hamzaa keenya bar dhuguma sanitti waan naqabeetu jiraanii rakkadhee dubbachuun dadhabee jetta. Ani jechuun tokkoffaa jechuun magaalaa dirree dhawaa tana keessa gizeen jiru. Allaal namni gizeen arrabsu sin fadhu. Namni gizeen arrabsu nin arrabsa. Namni gizeen arrabsu immoo an tolaan narraa harkata nama dhimma miciyoo nasiyaa jaantan irratti nama hedduun narra bilbilee akkamis sagaleen taane jechaadhaan na arrabsaa ture. Warroottan na arrabsan san illiin guuteef ana jechuun ani bar maalii beektaa yaaboo isiniin mudhiisa. Yaa waan biraa keessa seentana ajiroo kiyya saqiinaa nageenya magaalaa sanii keette sabaa sabalummoota walitti buusuu hin fadhu keette yoo fakkeenyaaf ani lafaa kee waan nageenya magaalaa san walitti buusu dubbadde deebisaa naaf kannitamoo naan kannitu na dura dhaabbattamoo dhaabbattu qatiira. Warra bulkaaba ammaan booda dhaabbadhu maaliif? No. Lakkii gaammasii sintuu hin eebaroo haasoo matti naasii haasoo jiraan. Nama nageenya magaalaa sanii laaqu ni mormitamoo ni deeggarta qatiira. Warra nama nageenya magaalaa tanaa laaqumoo? Wallahi nama nageenya magaalaa dirree dhawaa laaqu wallahi duraan dhaabbadha tana ni nima. Taniifuu naqaamni micoo ajjeesan nageenya magaalaa sanii ni jajjabeesse moo ni laaqe? Laaqee jira sanimmaa anaarraa anabbati qaba. Yoom dura dhaabbate yoon eega jeemamte baati lama yoom dura dhaabbate. Anabbati qaba maaliif isaaniin na arrabse bilbilaan na arrabsan biyya keessa taanii ana na arrabse. Faamiliin siyaasa. Ani jechuun an namni humnaan akkanaan dubbadhu nan godhu namni. Hin godhu abbaan fedhe humnaan nana jajuu jechuudha. Malee an gabbee akka nama dhaabbadhee dubbachuun dadhabne bara. Laakiin maaliif anarra bilbilan zaatii damii na afur narra bilbiluu qofan qabanan. Maali accal jechuun maali? Ati mootummaa miti Khadir kiyya ani mootummaa miti qaama mootummaatii miti aangoon qabu jettee jirta. Sababni namni sirra bilbiluuf sababa ati gabbaatee afaan keetiin waa dubbattuuf jecha namni waa si gaafachuuf takka waa si ibsuudhaaf si bilbila malee si as fararra'uudhaaf miti. Qaamni nasi ajjeesan eegama nageenya magaalaa sanii kalaaqu taate Khadir keenya maaliif usta maaliif firaan dubbate qaamni san siisa adii keessa. Sambar siin jennee bar tokkoffaa nuti seeraan bullaa mire. Qaama sana akka seeraa fi atumaan gaafatirreeti. Ati qaama magaalaa saniitti lammii tokko. Qaama san bar akka fadhattillee ta'u bar mootummaan karayyuu nu bar ellaanu akkuma isin qilleensarratti arkaa jirtanitti nuti arkaa jirra bar waa oduu malee warri itti dhiyaanne hin jirru bar nuti namni itti dhiyaate hin jiru. Nutilleen maaliif seeruma sani nun dhiisin waan san amma seeraa gaafatetteetu isaan miidhaa godhu jiran viidiyoo irratti waraabneme nutilleen haqa gaafachuu jiranii isaan kanaan seerumaaf maan nun dhiisin maaliif nurrattoo viidiyoo waraabdee namoota sagalee ta'urra viidiyoo waraabdee isaan san zim jettee akka gaafiin keenya Khadir ifumaa bilisa qaddanu. Aboo yoo callifne nu gaddarbanii yoon dubbanne nu gaddarban muutii qabatee lituma jee namni mi'uutu muutiin godhadhu boo na gaddarbisan malee muutiin godhadhuuti na gaddarba malee muutiin godhadhu dhaggeeffadhaa dhimmi amma isinirra jirtan dhimma dhuunfaati nuti ammoo dhimma hawaasaatiif walitti qabnee taa'u jirtan dhimma kana boruu dabarfatanii haasa'uu dandeessanii yoo kaan nuti gargaarsa ummataa keessaa baana abootti fafadhaa hundaa'u maa walirra tettee istakka lamada namaan na aarsee obboleettii tuutee irra jedhanii darraanii amalla kiyyasanii jechuun kana daranuu obboleeyyan
magaalaa Oromoo jarri isarraa waa harkan nettanii namni magaalaa fokkisee namni magaalaa kaasha godhee isa kadiirudha. Sila magaalaa sun keessaa deemte bareedaadha. Animo. Nama moluu isaa qabatee moluu namaarraa haasa'u si malee nagaree balate. Ani asirratti miti na dhagayi asirratti miti liivirratti mitiiti. Lafatti yoo dhufte nama si sodaatu miti obboleessa kiyyaan takka ibidda guddaa keessaan dabre nama gosa. Adir mee waan takka sitti immoo. Adir gabbee jira. Ane mana cufi achiree Hamza. Manan cufin nama as gubbaa jiru hunda gabbuusi Hamzaa Sheekh Jaabiritti ergadhu nama kana hunda achitti dabarsi. Dhageessee? Gargaarsichi jira waan ta'eef yaada ergachuu jira tadhuma maammee yaada kannatee akkasiin godhayyee bakkoon qabu. Lammiitii dura dhaabbatanii maammee. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Fayyaa qabdan. Nagaa maammee kan jiru. Jarra galata rabbii. Okay, qabxii lama qofaan dubbadda. Qabxii lameen kun yeroon dubbadda immoo anaa fi ana qofa bakka bu'u malee kan akkas nama biraa bakka hin buune akka ta'e dhaabbata illee bakka hin buune akka ta'e akkana hubattan. Jalqaba waa'ee ijoollee miidiyaatii wajjin wal qabatee haasaan tokkotu jira. Keessaafuu ijoollee tanaaf mindaatu kafalamaa qabxiilee ijoo irratti kan kaafame san wajjin wal qabatee. Akkuma beekamutti namni tokko hojiilee garaagaraa hojjechuudhaaf proposal qopheessee biiroo adda addaa galchee ni hojjeta. Yeroo hojjetutti ammoo kabaja dadhabbii isaanii harkata. Garuu kun jechuun waan kana buloog godhaa kana jaamee hangaan beekutti wanti ijoollee kana kafalmaa hin jirtu. Dhugaa dubbachuu magaalaa kana keessatti ijoolleen teenya kan gara miidiyaatiin jirtu kun duraan carraan akkana hin turre. Namni proposal ijoolleen teenya qabatanii dhaquu dhiisi haamilee waan kana hojjetaniitu hin jirtu waan ta'eef carraan akkanaatu jechuudha. Garuu fakkeenyaaf qalama goggogaa yeroonii fi ittiin barreessitu qortuu qabaame qortuu keessatti barreessiteeti akka inni sirriitti qubeessu gootee tolfatta. Kustuun yeroo itti barreessitu adeemsa keessa ni dooma. Deebitee maal keessa galchita? Qortuu keessa galchiteeti qortee mata akka inni sirriitti masii qubeessu gootee qoratte jechuudha. Mootummaan maa komatamaa miti maaliif gaafiin gaafatamaadhaan miti yaadna kiyya. Kun dubbiin kun isiif gala hubataa fi waan hin jiru jechuudha. Saniifuu parsanaalii wal amma keenyaaf Khadir Haramayaadhaa reefu dhuunfatti gaafeen gaggaafatan hedduutu waan takka parsanaalii magaalaa kana keessatti yeroo baay'ee keessaafuu dhiifama Hamzaa Haji yeroo waa'ee ijoollee tana hedduu dubbatuun arka miidiyaa irratti garuu takka dubbadhee illee hin beeku har'a garuu niin dubbadha dhiifama Haji. Fakkee maaliif dur carraa akkamtu ture ammoo maaltu jira waan jiru wal cinaa wal madaarsifnee ilaaluun gaarii ta'e waan mul'atu natti mul'atu jechuudha dhuunfaa kiyyatti. Fakkeenyaaf waa'ee xalayaa ragaatii wajjin wal qabatee qe'ee fi abbaatu bareeffataa jiran qe'een tun qe'ee teenya jechaati. Qe'ee teenya tan ammoo nagasii eegsifachuu miidhagina isii eeggachuu miidhagina isii tan ammoo hawaasa bira beeksifachuun tan dhaloota magaalaa Dirree Dhawaati jechuudha. Kana keessatti dur abbaan fedhe carraa akkanaa waan hin arganneef jecha carraan cufaa ture. Ijoolleen keenya mul'attu ammoo ilaalta ijoolleen keenya kalatti garaagaraatiin handhugaa dubbachuudhaaf namoonni yaada jijjiirsan illee wanni hubachuu qabdan magaalaa Dirree Dhawaa keessa gabaabsi kabajamoo kiyya yaada keessa komantii leelaa lama qabna. Okay hayyee saniifuu qabxiileen erga dubbachuu barbaade sani waa'ee hojiilee nageenyaatti hojii wal qabatee hojiiwwan miidiyaa irratti haasa'amuu miti hojiin nageenyaa hojiin qoratamuudha adeemsa qaba waan maatiitu waan maal adeemsa qorannoo seeraa fi ittiin adeemsa mataa isaa qabaan jecha kun dhimma asirratti dhiyaatu miti. Anyway xumura firii isaa immoo mootummaan waan irra ga'e hawaasaaf ifa ni godhe inshaAllah. Maammee keenya ulfaatu wanti si gaafa dullee numa jirti wanti sila hawaasaa ibsituu garuu achi baallama qabnaa dhimma hawaasa keenyaati jecha achuma dheedhan hundinuu akkasuma bakka takka Hamzaajii fi Taddeetiin jira waan akka hin jiru namni biraallee hin jiin achi jannaati. Maaliif zaata qabu? Alex hoottu achi dheena. Hoottaa hundi keessanuu. Alex ati itti erge kanumatti